lafa ta'u. Seenaa baay'ee waan asumnu qabnu gara sagalee waaqayyootti dabarraa yeroo keenya deemaa waan jiruuf biyya lafaa keessa amma jirrutti lafa barbaanne yoo deemne iyyuu iddoo barbaadne yoo dhaqxan iyyuu biyyi lafaa biyyuma lafaati. Kiristoos immoo namoota gara biyya lafaatti gaafa ergu deemaa jijjiiramaa tun taane deemaa jijjiiraa jedhe. Ameen. Deemnee akka jijjiirruuf nu ergeera waan ta'eef isa iyyuu amma handaara lafaatti lafa jedhamu bakka sagalee waaqayyootti erge hundumaayyuu gahuu hin dandeenye. Sababiin isaa abboomii yookaan koomaandii Kiristoos nu kenneen humnaaf ayyaana gargaarsa Kiristoos nu wajjin jiru waan ta'eef deemnee jijjiirraa jechuudha. Ameen. Kanaaf isin iyyuu akkas waliin jedhame gara biyya kamii gaafa deemtu jedhanii achitti jijjiiramuuf osoo hin taane bakkicha jijjiiruuf akka ta'e beeki. Kun assaayimentii keessa guddaa lafa kanarratti qabdudha waliin jira. Ameen. Kan karatamaa olii fataa olii waan ta'eef daayirektii magara sagalee waaqayyootti dabarraa. Sagantaan koo yookaan mata dureen isinii wajjin dubbachuu barbaade xiqqoosii walii wajjin sagalee waaqayyoo barachuu barbaade isa kana miti. Garuu macaafa Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 3 utuu qabatanii gaariidhaan waan gaarii caalu wanti irratti hojjetu gara barsiisaati malee gara lallabuu miti waan ta'eef. Akkas jedhan dubbisa maqaa Yesuusiin lakkoofsa 3 irraa ammas waaqayyo fagootti anatti mul'ate saba kanaan ani jaalala bara baraatiin si jaalladheera kanaaf hin gaarummaa kootiin ofitti si dhiyeesse. Ani deebisee sin ijaaraa atis jabaattee dhaabbattaa yommus yaa durbee Israa'el dibbee kee fudhattee kaatee gammachuudhaan hin sirbita. Galanni waaqayyoodhaaf. Irra deebiin dubbisa lakkoofsa 3 lakkoofsa 3 qabattu garuu. Ammas waaqayyo fagootti anatti mul'ate saba kanaan ani jaalala bara baraatiin si jaalladheera. Kanaafin gaarummaa kootiin ofitti si dhiyeesse. Ani deebisee sin ijaaraa atis jabaattee hin dhaabbattaa yommus yaa durbee Israa'el dibbee kee fudhattee kaatee gammachuudhaan sirbita. Galanni waaqayyoodhaaf ta'u. Yommus yaa saba waldaa burqaa Rehooboot yommus yaa saba warra Kiristoosiin amanattanii dhufaatii isaa deebitanii eeggachaa jirtanii dibbee keessan fudhattanii deebitanii gammachuudhaan hin sirbitu. Galanni waaqayyoodhaaf ta'u. Inni bara sanaa Israa'eliin jedhama yoo ta'e inni har'aa immoo anaaf isiniif jedhama. Haleluuyaa. Gabaabaatti wanti nu wajjin ilaallu dirqama jireenya kiristaana dhugaa kan jedhu gabaabsinee walii wajjin ilaalla. Amma sa'aatiin keenya daqiiqaa 30 wajjinidha 32 wajjinidha. Daqiiqaa 5 sa'aatii 6 gaafa ta'u paastariin natti himtu jechuudha yoo akka tasaa keessa bada. Galanni waaqayyoodhaaf ta'u. Dirqama jireenya kiristaana dhugaa isa jettu qabatanii ture yaada. Kiristaanni dhugaan tokko yookaan nama waldaa dhufu utuu hin taane namni Kiristoositti amane tokko wantoota sadii dirqama isarraa eegamu qabu yookaan immoo wantoota beekee hubatee ittiin jiraachuu qabu wantoota gurguddaa sadii jireenya isaa keessatti wanta yeroo hundumaa appilaayi godhuu fi yeroo hundumaa isarraa kan beekamu wantoota gurguddaa sadiitu jira. Inni tokkoffaan macaafa wangeela keessaa kan nutti himu namni kun gara Kiristoosiin kan dhufe namni gara waaqayyoo dhufe tokko hojii yookaan fedhii isaatiin amaatii isaatiin yaada isaatiin akka hin taane filannoo waaqayyoo abbaa ta'uu isaa beekuutu jira. Galanni waaqayyoodhaaf ta'u. Kiristaanni tokko yookaan aniif isin mana kana keessa kan teenyu yookaan immoo jaalala Kiristoositti qabne warra jiraannu nuyi jechuudha. Nuyi warra ilmaan Kiristoos warri taane waaqayyo abbaadhaan filatamuu keenya ta'uu filatamnee jiraachuu keenya beekuun dura jiraata jechuudha. So wanti nuun boos nu godhu hin jiru, wanti nuun akka nu of tuullu godhu hin jiru, wanti nuyi akka daayirektaraatti of ilaallu hin jiru, akka chiifitti wanti nuuf ilaallu hin jiru, akka ilma mootitti wanti nuuf ilaalluufis hin jiru. Garuu jaalala waaqayyo abbaa ta'uu keenya nama filatame ta'uu keenya beekuu danda'u isaan irra jiraata. Kan ammoo isaa argannaa sagalee waaqayyoo irraa wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 44 akkasumas 65 yoo ta'an ilaaltanii isiniin dubbisa isa kana abbaan inni ana ergee yoo isa harkisuudhaa baate homtinuu gara koo dhufuu hin danda'u. Isa gara kootti dhufe immoo ani guyyaa isa dhumaatti du'aa nan kaasa. Galanni waaqayyoodhaaf ta'u. Eenyu jedha iddoo kanatti waaqayyo abbaan inni ana erge. This is the word of Jesus Christ. Dubbii afaan waaqayyoo dubbii afaan Kiristoos keessaa ba'e. Dubbiin afaan Kiristoos keessaa ba'u immoo akkas jedha waaqayyo abbaan koo inni na erge yoo ofitti isa harkisuudhaa baate eenyuyyuu gara koo dhufuu hin danda'u. So gara isaa dhufuun keessan gara Kiristoosiin dhufuun keessan
jaalala waaqayyo abbaati jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. You can choose to be pastor. You can choose to be singer. You can choose to be preacher. Yookaan immoo nama lallabaa kan biraa ta'uudhaaf filachuu dandeessu. Nama paastorii ta'uudhaaf filachuu dandeessu. Ilmaan waaqayyoo jedhamtanii mana waaqayyoo keessatti kabajaan jiraachuudhaaf garuu filachuu dandeessan. It is beyond your flow. Filannoo keessan dudduuba. Akkaataa isa itti yaadnu akka nu itti yaadnu dudduuba isa gararraa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkamitti akka filatamtan hin beektan. Beekture daangi beektaa akkamitti akka filatamtu. Nago beektaa akkamitti akka filatamtu. Ulaagaatti hin filatamtan maal beektu? Beektu? Namni ulaagaatti hin filame beeku jiru. Ulaagaa paastorii ta'uu jira miti dha? Hin jiru paastor. Ulaagaan paastorii ta'uu jira. Ulaagaan faarfataa ta'uu jira. Ulaagaan mucaa ta'uu garuu hin jiru. Ameen. Ulaagaan mucaa ta'uu jaalala waaqayyoo dhufa. Jaalala waaqayyoo abbaa. Isa kanaaf meeqa keessa walitti buusaa galateeffadhaa waaqayyoo. Haleluuyaa. Waaqayyo abbaan osoo nu jaallachuudhaa baate, osoo ilma isaa Kiristoos keessaan darbee fagootti nu ilaaluudhaa baate, osoo waaqayyo abbaan nun filanne ta'eeti iddoo kana dhaabbachuu mitiiti gara sagalee waaqayyootti dhufuu hin dandeenye. Iddoon kun dhaabbachuun iddoo kana dhaabbadhee kakuu haasa'uun kun isan filadhe ta'uu danda'a. Isin warri teessanii sagalee waaqayyoo dhageessan kun jaalalaan hidhamtan, jaalalaan harkifamtan. Otuu fedha waaqayyoo miti teessanii dhaggeeffatan maal dirqamaa jiras. Iddiriidhaa buusii maalii buufanna iddoo kana? Buusii buufanna qabna hin qabnu. Kanaaf nuyi jaalala waaqayyooti. Mi'aan jaalala waaqayyoota fi jira. Ani filannoo waaqayyoota fi jira. Erga filannoo waaqayyoo taate kiristaanni tokko erga filannoo waaqayyoo ta'e duraan dursee osoo biyyi lafaa kun hin uumamin barru harka waaqayyoo keessatti barreeffamtee jiraachuu kee erga beettee, erga ati karoora waaqayyoo ta'uu kee beettee, erga nama waaqayyoo filate ta'uu kee beettee nama bara hundumaa boontee jiraatu ta'uu qabda jechuudha. Ameen. Nama waaqayyoo filate wanti balleessu hin jiru, wanti cabsu hin jiru, wanti ajjeesu hin jiru. Isa waaqayyoo dibe inuma dibamatti fufee dibama malee. Ameen. Kanaaf nuyi warra waaqayyoo filate. Ameen. Kanaaf gaafa waaqayyoo nu filatu immoo yeroo ammaa balleessaan kiristaanota irraa argamu baay'een nuyi mudaa malee waaqayyoon filatamne. Mudaa malee jechuudha. Mudaatuu qabnu mucaan kun qulqulluudha. Mucaan kun yakka hin qabu. Mucaan kun nama na hojjechuu danda'u. Jedheetu waaqayyo akkasumatti jaalalli isaa akka lootarii wayi dib fedhee nurra bu'e. Akka carraa keenya sadeen gadda baasnee amma namni inni beekame irra ta'e hin beeku, bilbilatee irra ta'e hin beeku, bilbileera. Carraa gara 100,000 keessaa nama sadiif waan sadi beeku. Namoota biyya lafaa keessa jiran keessaa warra Kiristoos dhaqee qaamaan itti dubbate keessaa warra Kiristoos bira dhaabbate barsiise keessaa warra Kiristoos kottaa na duukaa bu'aa jedhee itti dubbate isaaniyyuu hafani baay'een isaanii hafani jechuudha. Warri yaada Kiristoos keessa jiran, warri yaada waaqayyoo keessa jiran garuu hin filataman. Warri Kiristoosin barsiisaa turan osoo Kiristoos deebi'ee nuyi lafa kana dhufin tura. Warri waa'ee Kiristoosin barsiisaa turan, warri waa'ee waaqayyoo barsiisaa turan, ani duuba warri ofiin jedhan, ani barsiisaa macaafa qulqulluuti warri ofiin jedhan achuma ta'aniitu warri waan tokko iyyuu hin beekne, warri cubbamoon, warri cubbuu isaaniitiif namni gara isaanii ilaaluu hin dandeenye filataman. That's because we are the will of our Father. Sababii fedhii waaqayyoo taaneef malee, sababii jaalala waaqayyoo taaneef malee eenyuyyuu nama filatamuu danda'u hin jiru. Of hin tuulin of hin jedhaani. Walitti himaa. Waan ittiin of tuultu hin qabdu jedhaani. Hojii hojjettee dhufte hin qabdu jedhaani. Isa hojjetus hin jedhame iyyuu dhistee taa'aa jirtaa jedhaani. Kanaaf waan ittiin of tuultu hin qabdu jedhaani. Waan ittiin of tuullu hin qabnu. Garuu waan tokkoon of tuullu. Waan tokkoon of hin boonu. Innis maal ni beektu? Osoo waan tokko hin jiraatin filannoo waaqayyoo abbaa ta'uu keenyaan boonuu danda'u. Ameen. Kanaaf gammadaa waaqayyoo ta'u. Haleluuyaa. Inni lammaffaan dirqama kiristaanni dhugaa, kiristaana jechaa hin jiru. Kiristaanni dhugaan tokko beekuu qabu. Inni lammaffaan erga waaqayyoon filatame wabii waa'ee isaatiif dhaabbatu fuula waaqayyo abbaatii qabaachuusaa beekuu qabu. Wabii fuula waaqayyo abbaasaaf dhaabbatu. Akkas jira sagalee waaqayyoo irraa. Waaqayyoo duumessoota irraayyuu mudaa hin nabu. Duumessoota irraalee uffata adii amma nama uffata baay'ee adii uffata tokko meena golge. Lafa gurraacha gurraacha qabu kana dhiisaa. Lafa gurraacha gurraacha qabu kana dhiisaati iddoo adii qofa laalame. Wanti sun itti mul'ata iddoo adii ma hundusaa irraa wanti samaan mul'ata asii achi. Duumessoonni kanarraa hin addaatu.
duumessa adii amma sana addaa turreeyyuu waaqayyo mudaan na bu'edha. Garuu naaf isiniin mudaa keenya wajjin nu jaallata. Ameen. Osuma mudaa qabnuut mudaa ijoollee koo kanaaf Yesuus Kiristoos ilmi koo dhaqee ba'aa isaanii baachuu qaba. Ameen. Cubbuu isaanii sana hundumaa maal gochuu qaba? Baachuu qaba. Abaarsa isaanii fudhachuu qaba. Yakka isaanii fudhachuu qaba. Isa fudhate sana immoo al tokkoof isa dhumaatiif maal gochuu qaba? Jedha. Al tokkoof isa dhumaatiif maal gochuu qaba? Ajjeesuu qaba. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Cubbuun jireenya keenya irratti aaboo qabu hin jiru. Cubbuun jireenya keessan irratti aaboo qabu hin jiru. Isintu cubbuu irratti aaboo qaba. If you are a true Christian, wanti lafa kanarra jiru wanti aaboo isin irratti qabu hin jiru. Ijoollee waaqayyoo warra jaalala waaqayyootiin filataman. Ameen. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf mee warri wabii qabdan fuula waaqayyoo abbaatii. Maaliif tajaajilaa kun fuula waaqayyootti qulqulluu miti. Aarsaan dhiyeessaa kun fuula waaqayyootti qulqulluu miti. Garuu Kiristoos keessaan qulqulluu ta'ee mul'ata. Kiristoos keessaan wanta mudaa hin qabne ta'ee mul'ata. Faarfannaa daadhiin amma dafqee maraatanii faarfachaa oolan kuni mudaa qabu. Mudaan isaa anattuu baay'ee mul'ata. Mudaan isaa isinittuu baay'ee mul'ata. Waaqayyotti garuu mudaa malee mul'ata. Karaa kamiin? Karaa Kiristoos. Karaa Kiristoos aarsaan keessa waaqayyotti mudaa malee mul'ata. Kanaaf warra akka waaqayyotti duratti hojiin keenya gaarii ta'ee mul'atuuf wabii ta'e sanuuf dhaabbatu isa abaarsa keenya ba'a isa du'a keenya ajjeesatu qabna nuun. Kiristaanonni dhugaan warri an kiristaana jiran. I'm not talking about who are coming to church. Warri kiristaana dhugaani yoona lafa onaa keessa jiru. Akkuma isin jirtan jechuudha. Isin kiristaana dhugaa miti jechuudha. Jiru lafa namni nagarree jiru. Jiru lafa warri aangoo qabna warri ofiin jiran jiru warra lafa warri ani dibameedha ofiin jiran hin agarre kiristaana dhugaan jira achi jira. Hatta ilaaluu dandeessu lafuma ammas hin dubbisee Wangeela Yohaannis lafa boqonnaa 6 irraa deemtee ilaaluu dandeessu. Kan biraan immoo Roomee boqonnaa 8 irraa lakkoofsa 28 irraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaan lafuma ammaarraa waan argannu inni sadaffaan yeroo kamittiyyu kiristaana dhugaa taate kaataagorii kiristaana dhugaa taate kaataagorii ilmummaa keessa galtee kaataagorii mucaa ta'utti dhuftee jennaan akka deebitee hin bannetti hafuura qulqulluudhaan maal taateetta? Chaappeffamteetti. Jedhaami ofiin ani akkan deebi'ee hin bannetti jedha. Hafuurri qulqulluun guyyaa dhumaatiif na mallatteessifateera. Isin taqee mallatteeffateera. Biyya keenya obboleessi koo tokko gaafa fuudhuuf jedhu itoo fuudhee xiqqoo ture beektu hangafa keenya tokko jira. Ituma barbaadu itoo fuudhin ture. Toreennaan jaarsi keenya barbaaduuf jalqaban. Hin barbaadanii fi amma dhumaatti intala abbaa godhu tokko waaqii ilaaladhu namaan jaarsummaa fatti erganiitu abbaan daagii fa'aa akkasitti barbaadaa fi turan daagiidhaanis fuudhuu ture. Dhaqeetti achiin na ilaali baachaa turanii ituma ilaalanii gaafa ilaallatu ta'uu fi diddee inni barbaadaniif kun ta'uu gaafa didduu dhalattiin silaa isheen terumtu kun ofii hattee jaarsicha barbaadatu akka aadaa keenyaatti akkasii ammas yaadallee ofii filachuun jira fakkaata. Inni durii akkamitti biti reewaasar ituma jedhee inni gaafa ilaallatu hin jaallate bakka akkasumatti hin jaallatee filatee erga filatee booddee hin mallatteeffate. Eetu mallatteeffate? Safilate sanatu mallatteeffate. Amma ofii keessa deemtanii gara Kiristoos dhuftanii mallattoo filatuu hin taane kunnaataadhaan filatamtanii jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf namni wantoota kiristaana dhugaan eenyu isa jedhu isinitti hima waan ta'eef kiristaanni dhugaan kun wantoota kana sadan adda baasee beekuu danda'utu irra jira. Inni kun isa bakkeetti lallaban itoo hin taane isa mana Waaqayyoo keessatti walii wajjin dubbatanii jechuudha. Innis maalni tokkoffaa ani filatamuu koo beekuun irra jiraata. An nama filatame ta'uu koo beekuun irra jiraata. Isin nama Waaqayyoo abbaadhaan filatamtan ta'uu keessan beekuutu irra jiraata. Inni lammaffaani ergamoo filatamtanii iyyuu mudaan hin dhabdan waan ta'eef isa cubbamoota waan ta'eef yakkamoota waan ta'eef erguma amannee iyyuu cubbuu meeqa hojjetaa irra waan ta'eef osuma tolmala qulqullummaa waan deema jiraadha iyyuu qulqullummaan koo iyyuu fuula Waaqayyoo abbaatti qulqulluu miti waan ta'eef isa immoo socho'ee gara Waaqayyootti kan nu dhiyeessu qabaachuu keenya beekuu danda'u irra jiraata. Inni immoo Kiristoos Yesuus.